daawwattoota keenya kun ITV Afaan Oromooti. ITV'n Afaan Oromoo qophiin babaaroo har'a magaalaa Finfinnee naannoo Shogolee istiidiyoo keenya Shogolee irraa baane eessatti argamna isinitti fakkaate godina Silxee magaalaa Waraabeetti argamna daawwattoota. Asitti kan argamne artistootni hedduu akka biyyaatti kan beekaman hedduu qabu keessattuu sabni Silxee ummata biraa wajjin jaalalaa fi eenyummaa tokkummaa isaaniitiin kan waliin jiraatanidha. Har'a immoo weellistuu tokko na biratti argitu kunoo bareeddeeti kan dhufte anis isaanuma fakkaadheera uffannaa aadaa isaanii uffadheetanii asitti kan argamne. Egaa daawwattoota turtii sagalee babbareedaatiin aadaa isaanii eenyummaa isaanii kan isin ibsinu ta'a. Wagareet Salam na way malna jirta akkam naguma daawwattoota keenya hawwisoonni Silxee keessattuu bara 1997 kan hundeeffamedha. Farajaat jedhama moggaafni kuni Farajaat jechuun maali kan jedhu rankaa ፈረጃት ማለት ያው የኛ የቡድናችን የሙዚቃ ባህል ማለት ነው በአማርኛ ስትተረጎም ያው ብልጽግና ማለት ነው ብልጽግና ከ1997 ጀምሮ ነው የምታውቁት ማለት ነው አዎ እናውቃለን ፈረጃት jechuun egeree muuziqaa aadaa keenyaati yoo afaan birootiin hiikame tariitii badhaadhina ta'uu danda'a ta'a akka afaan Silxeetti garuu farajaat jechuun jijjiiramuu guddachuu jechuudha godina Silxee keessatti argamna aadaan isaanii kunoo akkuma bareedu manni isaanii baay'ee bareeda qodaa aadaa qabu baay'ee bareedaadha isa silaalchisuudhaan ni naasofna daawwattoota noolin tura waaraqanyaan aynin ala budina tidba aynay mala risala lako ayna kon hala risala lako ayna kon hala unfolala shegashte alle taytama mikate uji euraqanya yawadelejiya euraqanya yasltelejiya aybaqanya ምን ማለት ነው ወፊል ላክሽ ባክሽ ጂ ለምፈልገው ወይ ደሞ ለፍቅረኛ መልእክት ይነድርሽ እንደማለት ነው daawwattoota keenya sagaleen amma bareedu baay'ee nuuraan baay'ee weellisti akkuma beekamu sagaleen shi baay'ee bareeda as baandii Farajaat keessatti wadduuwwan hedduu namoota beekaman akka Muhammad Sirgaagaa baay'ee kan beekaman ummanni Itoophiyaa baay'ee kan beeku ni jiru isheen immoo sagalee bareedaa isheen isa asitti nu himteetti daawwattoota keenya bara 1997 yeroo hundeeffamu Farajaat kun aadaa keessattuu ammayyaa waliin galuudhaan kan hundeessan 1997 yaw 1997 yeroo baandiin kun hundeeffamu guyyaa sabaaf sablammootaa waliin wal qabateeti isa dura garuu Silxeen ofumaafuu reefuu of gurmeessaa ture waan ta'eef guyyaan sabaa fi sablammootaa yeroo dhufu garuu dirqama gareenii muuziqaa aadaa barbaachisaa ture isa kana walitti qabuuf jecha kan walitti dhufne aadde Mafuraatii fi Siraaj Fargeessaa meeshaa muuziqaa dhaabbata dhuunfarraa fuudhanii walitti nu qabanii Farajaat kun akka hundaa'u ta'e anis sababuma kanaan Finfinneerraa waamamee dhufe garee kana keessatti hirmaadhe isa dura muuziqaa qeenxee nan qaban ture daawwattoota keenya aadde Mufariyaatiin beekamti hooggantuu hedduu kan ishee jaallannudha gama isaaniitiin wanti kun kan hundaa'e jechuudha bara 1997 waan sabaaf sablammoota keessattuu kan Silxee maal fakkaata kan jedhu yeroo sana kan hundeeffame maarree hojii guddaa hojjeteera waylala wahebilale waylala wahebilala olala wahebilale waylala wahebilala waylala wondabanti yote waylala ifade nuzat waylala waraben bagabe waylala Silxeena wagabe waylala ifaden mikata waylala ifaden zignet mubarakanya aynen ala budina tidba aynay mala risala lako ayna kon hala risala lako ayna kon hala
ባራቀኛል አይኔን ያለ ውዴና ትልባ አይናይ ማለ ሪሳላላኮ አይነኮን ሀላ ሪሳላላኮ አይነኮን ሀላ daawwattoota keenya Nuuriyaan sirboota hedduu qabdi kan misooma kan jaalala ummanni immoo akkaataa akkamittiin wal jaallatee akka jiraatu sirboota hedduu qabdi daawwattoota keenya akkuma beekamu laaloo jalqaba irratti sagalee baasuudhaaf gosa 5 qaba weedduun isaanii gosa 5 keessaa isa jalqaba laaloo ummata keenyaaf dhiyeessina daawwattoota nooliin tura እሺ ላለዎ ላለዎ ላለዎ
እንግዲህ ያው ይሄ ከአምስቱ ሪትም አንደኛው ነው ላሎ በመባል ይታወቃል ላሎ ማለት በባህላችን ቀዝቃዛ እንደማለት ነው daawwattoota keenya akkuma nuuraan jettee laaloo jechuun waanuma gadi qabnee suuta jennee haasofnu jechuudha sagalee bareedaadhaan baasuudha lashmaal bamarado inni lammaffaa immoo maal fakkaata isinitti fakkaatu rajaatu ndogoggorree jechuudha rajaatoon immoo maal akka fakkaatu nuuraan nutti himti እሺ ወይ ወይ ላሊላላ ሰላል ወይ ወይ ላሊላላ ወይ ወይ ላሊላላ ሰላል ወይ ወይ ላሊላላ ያው ይሄ ሁለተኛው ሪትም ነው ረጃቱ ይባላል ከላሎ ትንሽ ፈጠን ያለ ማለት ነው ወይ ወይ ላሊላላ ሰላል ወይ ወይ ላሊላላ ወይ ወይ ላሊላላ ሰላል ወይ duraanotoo gara weedduutti dhufin dura hojiin shi maal ture ni baratti immoo maal fakkaatti guddinni kee ማለት እኔ guddadhee Finfinnee naannoo Massaalemaa jedhamutti maatii waliin achuma osoo jiraachaa jiru barnoota koo addaan kuteen gara addunyaa muuziqaatti seene Finfinnee keessatti artistoota gurguddoo kanneen akka Xibabuu Warqiyyee Teedii Afroo Taamiraat faa waliin hojjetaan ture yeroo sana baandii Maariyaandii jedhamutu ture isaa waliin baandii kana keessatti waggoota 5-6 hojjetaan ture
ሀገሬ ኑሪ እመጣልሻለሁ እኔ እንደ ወፍ በርሬ እመጣለሁና ዘንድሮን ነገና መቼም ሰው ከሀገሩ ወጥቶ አይቀርምና ኦይ አትነካኩብኝ ሀገሬን አደራ ቀኑ ጨለመኛል አይኔን ባያደራ እንቁጣጣሽ ጥምቀት በሀገር ይከበራል ሀገር የጠፋለት በማን ይለቀሳል daawwattoota keenya nuuraaniga finfinnee naannoo ishenitti dhalattee weedduuwwan garaagaraan weellistoota beekamoo wajjiniin kan baay'ee turte meesoochiin hawwisoo bara 1997 maal fakkaataa kan jedhu nuuraan nu ibsiti. አመሰግናለሁ ማለት የዛኔ ደስ የሚል እንቅስቃሴ ነበር yeroo sana sochii bareedaatu ture ummanni silxee eenyummaasaa yerootti argatedha kunis kan ta'e naannoo 1993 ta'us nuti garuu gara waggoota 4 booda kana hundeessine namni hundu ummata silxee boqool qabachiisuu fi kan hojjetaa ture yeroo sana nuti umuriidhaan ijoollummaa qabaannus kan maatii keenyarraa dhagaa turre waan tureef ummata silxee guddisuuf aadaa fi duudhaa mul'isuuf baay'ee tattaafataa turre har'a as geenyerra በራን ሁላችንም ባለን አቅም እንግዲህ አሁን እዚህ ደርሰናል ማለት ነው daawwattoota keenya bara sana bara 1997 yeroo baandiin yookaan hawwisoon kun hundeeffamu hojiiwwan guddaa hojjetaniiru keessattuu daa'imman barnoota isaanii afaan isaaniitiin akka baratan eenyummaa isaanii akka beekan keessattuu hospitaala hojjechuu irratti mana barnootaa hojjechuu irratti hojiiwwan guddaa hojjechuu isaanii odeeffadheera daawwattoota keenya keessattuu ummata silxee biratti kan beekamu weellisaa Muhammad Sirgaaga sagalee bareedaa qaba amay nay innay damash daji alikati sutamaka tatonye waduku bashmarka amay nay unnay barka shidaji alikati sutamaka tatonye shaduku bashmarka daawwattoota keenya dursine akkasinitti himne egaa weedduun silxee gosa shan qaba sukkee jedhama daawwattoota lala wayo agarda garila anu dameo lala wayo agarda garila anu dameo 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 daawwattoota keenya akkuma beekamu ummanni silxee ummata naannoo biraa wajjin hedduun isaa finfinnee naannoo biraatti kan jiraatudha የኛ ስልጤ ማህበረሰብ በጣም ጎበዝና ታታሪ ነው ummanni silxee ummata hojii jaallatuu fi tattaafatudha hojii hin tuffatu baay'ee cimaadha kanaafis naannoo isaa qofaarratti murtaa'ee hin jiraatu hojii hojjechuuf jecha naannoo biraas deemee achi jiraata abbootiin qabeenyaa ummata silxee akka biyyaatti bebbeekamoodha akkasuma ummanni silxee ummata amantaa qabusi hundaa ol garuu nama kam waliin walii galee ummata jiraachuu danda'udha kiristaana musliima jedhee addan baasu gara bal'ata
ijoolleesaas amantaa fi aadaadhaan qareetti guddifata. ያው በሃይማኖቱም በብሔረሰቡ የታነጸ አስተዳደግ ነው እንግዲህ የምናሳድገው። ስልጤን ዋንት ቤከሙ ሄዱ ዋይ ጭደሳኒን ያ በሩ በርባዴ የደንበይ ስልጤ ዋባሽ ወይ የደንበይ ሰቢ ዋባሽ ወይ የደንበይ ስልጤ ዋባን ወይ የደንበይ ባዲ ዋባን ወይ ይሄ ማለት ምንድነው? የባህሉ አሁን ምሳሌ የደንበይ አንድ ሴት ልጅ ስታገባ በየአንዳንዱ ብሔረሰብ በየአንዳንዱ ቤተዘመዶቿ የሚሰጥ ስጦታ አለ። ለምሳሌ kana jechuun shamarreen silxee tokko gaafa gaa'ela dhaabbattu firoottan ishee kennaa kennamutu jira. Kunis qarshiin yookaan meeshaan yookaan ammoo nyaata aadaa cuukkoo jedhamuun ta'uu danda'a. Kanneen keessaa firoottan ishee waan isaan fedhan kennuufi. Kunis sirbaan kan ibsamudha. Aadaan galii walitti qabu kunis yedanbeyyii jedhama. Kana jechuun gama siyaasaan yoo hiikte silxeen maal kennee jechuudha. Gama aadaa cidhaa uummata silxeetti yoo fidde ammoo firoottan intalaa kennaa kennan kan fa'ii gadi fida agarsiisaa gadi baasaa agarsiisaa jechuu ta'a. ስጦታ የታለ አምጡ ስጧት ዘፈን አሳዩኝ ይላል። እንጨምራን ዘፈን እንዴ የሰርግ ዘፈን ይቻላል። ወጄው መራርቼ አላም ያሽንኩም ያፍራን የመሊክ ቦሎቸውንኩም ስልጤ መራርቼ አላም ያሽንኩም ያፍራን የመሊክ ቦሎቸውንኩም እታይ ድግላያ ማቆም ሰክሉሌ ያትረሻንተስ ለጋር ላብሌ ራከበማና ጎሽታ ገግካ ሎሽታ ዘርሊቁት ሉላ ዘርምካ መራርቼ አላም ያሽንኩም የመሊክ ቦሎቸውንኩም አይረንዚ አላም ያሽንኩም የመሊክ ቦሎቸውንኩም መራርቼ አላም ያሽንኩም የመሊክ ቦሎቸውንኩም ምን ማለት ነው? እህቶቼ ወንድሞቼ እንኳን ደስ አላችሁ ለዚህ ቀን ያበቃችሁ ለሰርጋችሁ ቀን ያደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለኛም በርቺ ይበለን ለኛም ይሁንልን የናንተ ጣፋንታ ለኛም ይድረሰን ማለት ነው። ዳወቶተ ኬኛ ኑራን አከኑቲ ማጅርቱ አኩመ ደገሰኒቲ በገገመደኒ በገጃ ወልጃለተኒ ዋን ሲኒፍቴ ኩን ኑፊሳተው ከንጀዱዳ daawwattoota keenya arfaffaa sammuu isinitti agarsiisna. Isin waliin tura kun ITV Afaan Oromooti. Kan argamnu godina Silxee magaalaa Waraabee keessatti argamna. daawwattoota nu waliin tura. Ay mala imasa gabana Silxee mala imasa gabana ay mala imasa gabana enya bamatana adaya la jena njambele yole yole hinjambele yole yole hinjambele yole yole hinjambele yole yole hinjambele yole yole ይሄ ማለት እንግዲህ ከአምስት ሪትም ወደ አራተኛው ነው ቦልቦሌ በመባል ይታወቃል። daawwattoota keenya wedduu amma dhageessan boolboollee jedha ano natti barene በጣም ዘነጠሻል ምትስቶ ትክክል በጣም daawwattoota keenya sirriitti ummanni silxee uffannaa aadaa isaanii kana fakkaata dubartootiin kan uffatan anis egaa gaafa sirbamu sirriittan sirbee jechuudha qophiin babaaroo keenya har'a kunoo akkuma isinitti himne godina silxee magaalaa Waraabeetti argamna daawwattoota keenya sirboota hedduu sirbiti weellistis isheen hojiiwwan guguddaa hojjetti kan ishee gammachiise isa kamiilaataa kan jedhudha gaafin ko እሺ
አርዴ ኒቃ ገውነታ ያብቃ የባዶ ሻይብነት ባትዩሉ ደቃ አርዴ ኒቃ ገውነታ ያብቃ ሴልማ ተድባበሎት ባቱም ይሉ ደቃ አርዴ ኒቃ ባዱለቲ ነብሪ አርዴ ኒቃ አለቤት ፈተና አርዴ ኒቃ አርዴው በመላያ አርዴ ኒቃ ትግሌት አደና አርዴ ኒቃ ገውነታ ያብቃ የባዶ ሻይብነት ባትዩሉ ደቃ ኒቀዜማ 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 ኒቀለዜማ ኒቀዜማ 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 ኒቀለዜማ daawwattoota keenya sirboota hedduu ni weellisti garuu kaasettaan yookaan immoo qeenxeedhaan kan baaste yoo qabaatte isa akka nu ibsitu barbaadeetan ልማት ማህበር ለሲሊማ ሆስፒታሉን ስናቋቋም የ9 ወር እርጉዝ ነበርኩኝና waldaa walgargaarsa silxee hundeessuudhaaf gara Jimmaa yeroon deemu ulfa ji'a 9 ture sagaleedhaan namni bakka bu'u waan hin jirreef dhaquun koo dirqama ture garuu cidin sun daandii irratti natti dhufe daa'ima koo ammadheen deebi'e ያው በዛ ቀን ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩምና ብዬ ሄድኩኝ ልጄን ታቅፌ መጣሁ ማለት ቅዳሜ ተጓዝን ለምን አርብ ስንጓዝ አደረን ቅዳሜ ለታ ወለድኩኝ ማክሰኞ ለታ ደግሞ ፕሮግራሙ አልቆ ወደ ሀገራችን መጣን daawwattoota keenya akkuma dhageessan ciniinsuun hin dhufe ciniinsuu deebi'i jechuun hin danda'amu akkuma isheen jettee endeesse mucaa ilmaa qabattee gara mana isheetti galtee jechuudha I
Thank you. daawwattoota keenya barri kun bara filannooti kanaaf ummanni ስልጤ ማሉ ጀታጅ ስልጤ ሰላም ነው ሲጀመር መገለጫችን የሰላም ሰገነት በሚባለው ነው የምንታወቀው እኛ እንግዲህ ማካበድ አይሆንብኝም እኛ ከመንግስታችን ጎን ነን እኔ በራሴ ሰላም ነው እስካሁን ምንም የምሰሚው የተለየ ኮሽታ የለም ያው እኛ ከመንግስታችን ጎን ነው የቆምነው የተለየ ዊሶንኩን አሞ ማሊ ረጅራ ከንጀድሞ ነው ይብሲቴ ወደፊት ያው በአርቱ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን ያው በፈጣሪ ገረፉ ለዱራቲ ገማ አርቲ ዋንጋሪ ሆጀነ ጀኔቱ አማና አብዲን ኩተኑ ዋንጀል ቀበማን ጅሩ ቡአ ጋሪስ አርገኔራ ገረ ኡመተ ባዲያ ዮ ዳግኔ ረኮ ሄዱቱ ጅራ ረኮ ቢሻኒ ሄዱቱ ሙላታ ኢሰከና ብራ ዳባቹፍ ነሞታ ዱኩብሰተን ገርጋሩፍ manguddota harka qalleeyyii bira dhaabbachuuf jecha silxee yedambii jechuun galii walitti qabuudhaafi kan hundeessine jira dhaloota silxee biyya keessaas ta'e biyya alaa jiran hunda ni hirmaachisa kuni hojii misoomaa hojjechuudhaaf kan eegalamedha ሀገርም ካሉት እዚህም ካሉት እንደ አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ስልጤዎች የገ ማሰባሰብ ያደርጋል ስልጤን የበለጠ ልማት እንዲሰራ ያደረገን ነው ማለት daawwattoota keenya ega manni kuni hojiiwwan guguddaa gama artiitiin kan hojjetu gosa 5 qaba jenneerra gosa 5 keessa arfan laalleerra ammammoo tokkotu nu hafa shanaffaa isaatti fufnu lali lamo lale leole lali lamo lale leole yarba nagagaje leole balla waga hanje la fafati tijaje leole fafati tijaje leole fari toti sachiwo yo lalo yo yo lalo yo yo lalo yo yo lalo yo yakale suya kan uy bambil ነው የሚዘጋ ሪትሚን ሸነፋ ከሽከሽ ጀዳ ኑራን ከናመልተበት አተውዩ መለ ኑራን ስርቦተ ሄዱ አዊሶ ከነ ኬስ ተበትት ወራቤት ጋፈድፉ ኬሱማ ከነቲ ሲመተን ስርበ በሬዳ ቀም ነግዳዶ ይመጡባ ጀቦ የበሉ ማርሂባሪቦ ነግዳዶ ይመጡባ ጀቦ የበሉ ማርሂባሪቦ ይልመጡን የኛን ስልጤና አሬቦ የምጣ በፎላ ይልመጡን የኛን ስልጤና አሬቦ የምጣ በፎላ አይ አይ ሎጋው ሽቦ የበሉ ማርሂባሪቦ አይ አይ ሎጋው ሽቦ የበሉ ማርሂባ hibo ay ay lugaw shibo yabalu markibar hibo daawwattoota keenya umarratti sirbashee bareedaasa akkanu weellistu goone wagareetawna baade amahantawna baade wagareetawni Ethiopia amahantawna baade labuzum labezaham balbuhiliyat baade labuzum labezaham balbuhiliyat baade wagareetni bala yote igabena labas yakohum sena atadi bada dibad labi legizina basi mirahakbena ndabali salam badi lion aman ndatoksi allah ndechilion aman ndabali salam badi lion aman ndatoksi allah ndechilion aman salam salam teneli gazi salam salam bezalianzi salam salam yetopya hakke salam salam allah tnata ወለሎ ኤደሎ ዩሲ በሬሳ ግጥምና ዜማ ከድር ጸጋዬ አለም ከድር ሁሴን ይባላል ማለት ነው የራሴ መሰራቸው አሉ ግን አብዛኛ
አሁን መልእክት ያላቸው ዘፈኖች እንዳለ እሱ ነው የሚሰራልን በጣም ደስ ይላል እና አሁን የሰማሽው ዘፈን ሰላምቱን ሀገሬ ሰላምቱን ኢትዮጵያ ሰላምቱን አፍሪካ ነው የሚለው ዓለሜ ዓለሜ የኔ ቀብራራ ደጅ ለደጅና እጅ ስነሳ ዓለሜ የቸርነት ጌታ የመስጠት አባት የባላምበራስ ልጅ ተዋርዶ ሀያት ለእግሩ ሃይሞቅለት ለፈረሱ ግሬ ለጎተራው ጌታ ለሸርቃ ባለቤት ይመጣል አጀረኛ አውደ ዓመቱ ሲመጣልን በዓመቱ ኩራታችን ስንኖር ባገርኛ በሕይወታችን ደስታ ፍቅር ሰፍኖ በምድራችን በምንወዳት ምድር ባገራችን አሲና ገናዬንም ስንጨፍር ድንገት ፋሲካውንም ስናከብር ምንኛ ደስ ይላል የገርኛው አለው ልዩ ምስጢር ያገር ቃናው አለው ልዩ ምስጢር ያገር ቃናው በሚለው ይቀጥላል ዋው የትግስት ሙዚቃ በጣም ደስ ይላል ዳወቶ ተከኛ ኑራ ወጂን ቱርቲ ጎዲነ ስልጤ መጋላ ወራቤት ታስስኔ ከነፈካታ ዋኑ ዳወተኒፍ ገለቶማ ቶርበኒሞ ሰገንታ ብራ ቀበዴ ዲያዳ አንገሲቱ ነጋፍ ጃለላ ኑቱራ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኑራ ይባርክሽ ዳወቶ ተከኛ ገለቶማ ቶርበን ወሪት ዴቢና ነጋፍ ጃለላ ኑቱራ